Barsiisaan madda beekumsa waan hundaati. Haa ta'u garuu haala mijataaf hin mijanne keessa ta'anii dhaloota qaranii guddina hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, saayinsii fi teekinooloojii keessatti shoora olaanaa bahachaa jiru. Mukti waa malee naaruu akkuma jedhamu olmaa barsiisaa waa malee miti kan kaasneef barsiistuu Bayyanach Zallaqaa waggoottan 31f bakka adda addaatti barsiisaa kan turan yoo ta'u yeroo ammaa kana mana barnootaa Dajjaasmaach Wandiraad idileen duraa fi sadarkaa tokkoffaa keessatti hojii dhaloota qaruu itti fufaniiru. Waggoottan 31 darban keessatti ogeessota damee hundaan biyya tajaajiluu danda'an barsiisanii abbaa ogummaa taasisuun gumaachuun firii isaanii yoo dhandhamanis jireenyi dhuunfaa isaanii jijjiiramuu dhabuu fi godoo kiyya jedhanii waan jalatti haara galfatan dhabuun ogummaa baroota dheeraaf isaan waliin imalteerraa abdii akka kutatan yoo isaan taasises dirqama ogummaa fi imaanaatti kenname galmaan ga'uuf ammayyuu tattaafachaa jiraachuu AMN Plus himaniiru. Kan abbaa qabeenya ta'anillee jiran as Macilaakii kan ta'an jiran ammaan beeku asitti gaaf tokko taa'ima ijoolleen an barsiise yoo as Macilaakidha ani immoo gana mana rakkachaa jira jedhee jira dhuga doktoroonni jiran kan ala bahillee jira kanan beeku qaaman baay'ee ijoollee baay'eedha gaafan kana yaadummo isaan hangana gaaniiru ani immoo ittuma taa'ee yaadan immoo anaaf qabeenyi koo beekumsi koo ijoollee na duuba jiran kan funduraatti kan doktoraan piroofeesara ta'an kan gana kan ammaas jechuudha isaanii malee kana miteedhaan kutadhees jira. Gaaffii rakkoo mana jireenyaa barsiisotaa deebisuuf hojiin ijaarsa manneen jireenyaa barsiisotaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee eegalchiisee barsiistuu Bayyanach dabalatee barsiisota hedduutti abdii jireenyaa kan itti hore ta'uu barsiisonni mana barnootichaa ragaa bahaniiru. 36 ዓመት ይዤ እንግዲህ ቤት ተከራይቶ መኖር ማለት waggaa 36 guutuu barsiisaa mana kiraa keessa jiraachuu jechuun gaafa yaadamu namatti hin tolu. Amma yeroon carraa kana argadhee keessattuu gaafan jalqabbii ijaarsa mana kiyyaa taa'ee televiiziiniin ilaalu miira gammachuu natti dhagahame ibsuu hin danda'u. Amma carraa kana argachuu koof baay'ee natti tole dhugaa yeroo hunda maal naan jedhan laata jiini gaafa dhume maal naan jedhan laata kiraa dabalumoo maal jiraachuu dadhabeen ture maalan hawwaseet akka warra namoota akaayii gurguree jiraachuuf hawwan jira dhugaan sin jedhe qarshiin naanqate akaayii gurguru gaafan kana yaadummoo barattoonni koo an arganii barumsa hojibbanoo lakkinattaafuu jedheen immoo akkuma rakkadhuun as ga'ee galanni waaqayyoof haa ta'u amma carraa kana immoo akkuma jalqabameen itti odoonuu fuufanii dafnee gara mana keenyatti odoo akka gallu nu gargaaranii baay'ee natti tola. Carraa nama nuuf kenname baay'ee namatti tola mootummaan keenya gooftaan isaa eebbisu eebbifamu. Rakkoo barsiisotaa hiikuuf hojii mootummaan eegale kun rakkoo mana jireenyaa kan hiiku qofaa osoo hin taane qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi dhaloota ga'umsa qabu horachuuf shoora olaanaa qabaa jedhaniiru. ፍላጎቴ ማለት ነው ጨምሯል ብል እውነቴን አልተሳሳትኩም. Fedhii ani barsiisuuf qabu dabaleera yoon jedhe soba tokkoon qabu dhugumatti miirri ani amma qabaachaa jiru addaadha. Miirri gammachuu ani qabaachaa jiru kun barattoota irrattis ni mul'ata. Sababni isaa gammachuudhaanan beekumsa kiyya qoodaaf waan ta'eef qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti immoo shoora inni qabaatu salphaa miti. Barsiisaan kun haalli mijateef jechuun barsiisaa kanatti itti tole jechuun barataa kanatti tole jechuudha. Maatii barataatti tole jechuudha karaa kan biraa barsiisaa qabachuun murteessaadha. Kanaaf gama kanaan mootummaan kun illee kun waan hafe waan argate natti fakkaata. Barsiisaa qabatte jechuun maatii qabatte jechuudha. Biyya qabatte jechuudha. Kanaaf gama kanaatiin ani barnoota kana barsiisuun ijoollee kana qabsiisuun qaruun jaalala biyyaa keessatti hundeessitee guddisuu fi bu'uura kun barsiisaadhaaf haala mijeessuun. Carraa mootummaan mijeesse kanatti akka hin fayyadamneef holollee adda addaa afarfamaa turus kutannoo mootummaan fayyadamoo taaneerraa jedhanii raawwiin isaas miidhagaa akka ta'u shakkii kan hin qabne ta'us dubbataniiru. ምን የሚታመን ነገር አለ ምን waan qabatamaan maaltu jira maal amantu odoon jedhu osuma jiru nuti garuu mootummaan waadaa gale gochatti akka jijjiiru waan beeknuuf dhibbeentaa 25 nurraa eegamu sirnaan qusannee isaanis waadaa nuuf galan gochaan nutti argisiisuuf ijaarsa isaa nuuf eegalchiisaniiru. Shakkii wanti jedhamu keessa konturre sababiin isaa mootummaan uummataaf biyya bulchaa jiru kun yookaan mootummaan uummata bulchaa jiru kun magaalaa Finfinnee kaleessa namni keessa darbuuf iyyuu funyaan qabatu kana fuudhee akka Afrikaatti magaalaa beekamtuu godhee magaalaa namni biyya kan biraadha Afrikaa keessaa dhufee keessa jiraachuuf hawwinni godhe kuni birrii miliyoona 1 guunne itti nama namoota hin tilmaamu.